Kanaaf aksesiin ittiin hojjetaan hundi baankii keessatti ilaalee hojjetaa baankii gaafataa ta'u. Asirratti ilaalaa jechuu qabda malee zimmiin namni baankii si ilaalu hin jiru. Asirratti ilaalaa meeqa jiraadha jechuu dandeessa bara. Ofii keeti. Miti hawwi fakkeenya Biraaziliin naqee dura irratti galmeessaa ture amma immoo garuu hin dhorkame lakkee jedhanii deebisan. Teknooloojii jireenya baankii. Ati biyya arabaa keessa waggaa jaha teessee fakkaata. Teknooloojiin jijjiiramee jira sii galeera. Sa'aatii ammaa kana dijitaalii kee fi lakkoofsa buukii qabdee taanaan natti birrii baafta buukiin isin barbaachisu. Lakkoofsa buukii fi dijitaalii kanuma dubbichi. Biyyi qaroome jijjiirameera nuun ganaa qaroomna malee. Qarooma. Silkiin immoo meeseejii keessan irratti gala birrii natti qabdochirra. Meeseejii keerra birrii amma narra gashiteetti sin jedha. Birrii amma naas irratti gashiteetti sin jedha. Meeseejii irratti ilaaluu dandeessa birrii gashitee birrii baaftu. Kanarraa namni dhaqee buukii namaa baatee deemuu kun hafe Itoophiyaa keessa. Hafe gataa meeseejii akkam fakkeenyaaf karaa daldalaa fagashita karaa awwaalaa gashita kan meeseejii sii dhufu nachi baafattee teelee kan Itoophiyaa akkaawuntii keerratti galu akkaawuntii keerratti dhufee gala deeme karuma namaayyuu galu malee kan inni dhufee galu akkaawuntii abaluu irratti galamini moobaayil baankingii yeroo bantee dhufta achirratti sii dhufa meeseejii kan irratti galaa jiru maqaa keetiin natti fakkaata lobbuutuma gabaa gurraacha ta'eyyuu. Akkamittiin hin dhufu meeseejii? Dhufuun isaa hin beeku amma siibisa itti yaada iimoo fa'aa telegiraama fa'aa banamee jira malee daayireetti banadhee jiru amma cufamee jira fakkeenyaaf siimiin koowwaan. Isa maaltu gash? Iimoo waatsaappii maaltu gash? Innoo meeseejii bas maraatiin sii dhufa. Asumarraan immoo deebii keessaa sii deebisuuf GS. Akkuma 500 kaawwadha yoo jette jechuudha. Naalli keessi waggaa tokkotti hojjedhee deebisa maal keessi mana baankii keessatti na warqii bita na ergi anaaf nan barbaadan richa. Siifan erga. Na amanii waggaa tokkotti hojjedhee si deebisa birricha waggaa 500. Sana si deebisa goisa. Suutadhe. Qoshaasha. Eshi. So birrii 2,900 2,800 waan akkasii argatta jedhatti. Homaa siin fayyadu jechuudha. So kana gochuurra investi gochuu wayyaa jechuudha gara biraatti. Okay. Ani mogaafi qaba. Amma appii sana biyyarraan banadhe dhufee garuu silkii qayyarachuu barbaada. Silkii biraatti qayyaruu nan danda'a. Qofoo jijjiirta moo siimii jijjiirta? Siimiin illee hojjetu kaasitti qofoon jijjiira. So qofoo gaafa jijjiirtu appii sun qofoo san irratti hafa. Kan biraatti darbuun danda'u. Qofoo appii haaraa yoo gadi buustu haaraa si gaafata duubatti deebiseetu activation koodii fidisiin jedha. Inna sana immoo activation koodii immoo mana baankii irratti kan si ergamu manni baankii immoo toota kan jiraatiin siin hojjetu. Qoy namni qaamaan argamtu. Beekuu yoo achi natti mee'oo gaafa itti meesatti abbichatti mee? Danda'ama? Inni akkam ta'a beektaa? Meeseejiin bilbila duraa irratti banamee sana irratti deema. Intalo biyya keenya biraa biyya istoominaan hojjetaa irra dudduubaan deemte warra mana baankii keessa janteetu ati seera biyya keenyaan cabsi. Lakkeedhaa mucattii wayii jirachi. Ishee mataa yoo naabbane kanaaf jedheen. Lakkeen immoo kan hin shakke booda biricha irraa jala baafattee shakke malee sabinti. Sira geesse jennaan garuu erga immoo nan godhaafis jirti yoo nagan. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu suusu. Moobaayil baankii kee qabda tanaan salphaatti birriin kee argamuu danda'a. Qaba dhuga. Mana baankii dhaquuyyuu barbaachisu. Bakkee keessa ATM'dhaan baha waan ta'eef. Lakkoofsa ATM kee namni qaba taanaan lakkoofsa wanni mana baankii kee qaba taanaan ani yoo dhaqee birrii akkaawuntii keerraa baafachuu nan danda'a. Ammaaf mana firmaa midhaan hin gaafatu. Firmaa midhaan hin gaafatu bakkee keessa akkoo manni baankii akka biyya arabaa akkoo ATM'dhaan akkasitti gashanii keessa babbaasuu jalqaban yeroo baay'ee. Eenyummaan gaafatu. Wanni maqaa beektee lakkoofsa isaa beektee kooddii isaa beektee jennaan hin gaggaafatu waan akkas akkasii. Siif kan dhufu meeseejii mana birrii keerraa baheera kan jedhu bichaadha. Haa
Hattuun af kuni karaa banaa illee yaada. Ina manu kanatti. Lakki addana jiran jirtu jedhii maasoo rakkoon hin jiru. Addana jiran garuu dhuguma dubbadhooti ofitti kuni hannaaf xuru karaa salphaadha miti garuu warra namaa hataniif. Mobaayil baankii kana. Mobaayil baankii gaafa qabaatte mobaayil baankii fedhan taanaan paaswoordii mobaayil baankii sanaa bilbila sana keessatti qabattee deemuun qabdu. Paaswoordii yaada keessatti qabattee namni beekuun qabu. Paaswoordii kee beeka taanaan nam tokko bilbila kee arga. Neetworkii qabu. Hatamuudhaaf baay'ee salphaadha. Ani tun du'eetti birrii san kooti birrii biyya Arabaan kaasaatiin barbaadetan naqee mana zareetti fayyadama malee mana baankii keessa birrii kon qabu. Diinaaruu maanan kaawwadhaa gaafan barbaade mana zaradha. Birriin baankii teessas barakaan qabdu keessa afuufa. Wanta kon fayyadu. Birriin baankii ta'e masmaraatti dawwalame kanaaf addaan citee silkiinsa. Leemsaa kun nyaadheen ka'e. Akkamitti Darbatee foogirra. Of darbatee foogirra. Yaareetti birrii asii gashitaa akkamitti immoo gashuu dandeessa? Birrii maqaa lakki gaafuma barbaade mana koo keessaa fuudhee naqee mana zaradha diinaara biyya kana Addis Ababa dhaqee mana zarsiifadha rakkoon qabu. An mana baankiin kaa'u barreesse. An sijjama diinaaruma 500 sana akaawuntii keessatti gashuu barbaaddeeti lubbuu naa liqeessitu ati. Na namantu. Maalitti hin gootu? Warqeen ittiin bitadha. Warqeen ittiin bitadha siif immoo ji'aan sii kaffala. Warqeen in keessa moo hin dabarsita warqichi? Nan kaa'a. Ofuma bira moo? Tuman uffadhee zazzallaxeen ittiin fayyadamee uffadha malee itti wanta kun godhu. Garuu hojjedhee immoo ji'aan sii kaffala. Booda mootii zannattee moo tokko sirraa fudhatta miti? Biyya Arabaa keessa hattuun hin jirtu bara resiitii qabaa kun. Namni nama jaraata. Ani hin galu biyyatti. San jiraata. Ani hin galu biyyatti. Karoora biyyatti galuu qabu. Umurii matti hin galu. Hin galu jaarsa faranjii barbaada deettee rooma malee sumatti caalamaa biyyatti galuu qabu. Aaraa ta'u. Mataan galagala sana. Akkamitti gashuu dandeenya ishinatti hojjechisa kana? Birrisaa Obbiraa qabda. baankiin Obbiraa qabda. akkamitti gashuu dandeessa? Warra gabaa gurraachaatu birrii isaanitti laatte isaanii mana laatu. Warra gabaa gurraachaatu. Miti. Awi dhaggeeffadhu dhugaa rabbi qalbii miti. Birrii wayiin ofirraa qaba. Gini ilaa wanticha waan achitu. Rabbii fedhina baankiin eenyuun namanu dhaqee eenyuu namanu kana booddee. mataan galagala ishee jiranaa saaraa callisi mataan galagala lubbuu na dhaggeeffadha. Birrii taa'uudha taana waatti hin bittu taana nama waggaa tokkotti karoora biyya galuun qabdu taanaani. Andamoozii koo waggaa tokko birriin 800 ol ta'a. Yeroo walitti qabachuudha. Diinaarri keenya 65 minizaareessa. Ati iddoo keessu dhabbi taanaan itti warqii bitadhee siifsii kaffala ji'a ja'an maaliif sannaqa miidiyaarra hin jiroo garuu nan badaarii garuu. Eessa dhaxxamataa waaqarreessi fi. Ani mana qabaa. Birrii kana Ani mana qabaa yoo barbaadde dhugaa yoo barbaadde ani mana qabaa kaartaa pilaanii qaba manichillee isallee si erguu nan danda'a. Garuu yoo fedhii qabaatte rakun amma kanaatti si amanamaan anaqii namaa nyaadhu. Gin warqii bituun barbaada. Warqii bitee kaa'uu barbaada. Anama fakkeenyaa bitu walitti qabeen bita jedheeti ji'a 7 ji'a 8 booddee bita warqii. Garuu takkaadhaan yoo hin godhe immoo ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu yoo si bira taa'ee faayidaa wanni ta'u ta'e naani namanii amiidiyuu marran jira. Naani namanii. Birriin jiru ammaan nan qalade jijjiiree raayisaa. Birrii umas kana akkamitti birrii umasii fudhannu kana baankii Itoophiyaatti akkamitti gashinee yeroo barbaanne jijjiirsifannaan jedhe. Ani immoo sana mana. Maal shaanxaa koo keessan kaa'u? Shaanxaa koo keessan kaa'u? Ani sana mana. Ina manonis. Shaanxaa koo keessan kaa'adha. Iddoo dhoksee ka'a qollofeen kaa'adha. Baankii keessa kaa'e. Mana keessaa dhoksee ka'a. Ina manusatti. Kanatti ina manoon. Maafalsi soba garuu. Baankiin maasii biyya Arabaa kana baafattee zingattee irratti cimfattaa jechuudha. Akkam goota beekta. Saaxinii xinnoo ishee jechiifatteetu qulfiitti bitteetu waan meeqaan hiitee keesse achuma keessa kaawwatta sa'aatii rakkachuutti manazzarta. Innumti sinaaqa manazzartanii baankii keessan sun hin ta'u. Waggaa waggaatti milizaariin dabalaa bulaa bara.
Altaati. Mana Arabaan jiru. Akkamitti yaadda mana Arabaan jira. Dhuftee naannoftee yookaan namni waan barbaade gochuu danda'a manni kasaaniti. Arabni si atitti matteetta birrii nama naaf biraa qabatteetti matteetta. Tiri mani arabni waan birrii si jala hattuun qabu. Arabni hundi hattuu miti. Ani riyaala 16,000 birrii waggaa 2 walitti qabanii riyaala 16,000 lakkaaniin alaataniiru. Arabni hattuu miti. Hattuun hin jirtu keessa jiraachuu dandeessi. Gin arabni baay'een haqiidhaaf jiraatu. Hattuu miti arabni akkaataa itti of qabdee fi akkaataa itti kaawwattedha murteessa. Arabni hattuu miti. Fuutte riyaala 16,000. Riyaala 16,000 netoo akkatti fayyadamu wallaale malee riyaala 16,000 madaamiin kan kooti lakkoofteen alaatti gaafa biyyatti bale. Arabni hattuu miti. In amanuun kanatti hattuu dha. Fakkeenya fi anamteechi asitti 6,500 wayin 4,000 yoo akkaawuntii kiyyarratti arganii birrii qabdii ishiinii namaan jedhu birrii qabdii jedhanii yookaan fixinatti dandafanii birrii ji'aa sun illee namaaf hin kennan. Arabni tokko waan akkasii hin dalagu beekte. Duba yeroo tokko baay'ee na sodaadhe maaliif isaan akkaawuntiin naa baasanii jiru waan ta'eef hin beeku birrii hamma qabu birrii isaantu deemee gasha isarratti birrii hamma qabu hin beeku isaan ishiin birrii hin gashitu birrii qabdi ji'aan deemnee hin kennuu jedhanii wayin ji'a lama fa'aa kennuu danda'u bakka fixinatti hin qaban dafanii ji'aan alaachuuf maaliif birrii nagdu isheen biyyatti naan jechuu danda'u. Isa bakka sodaadhe yeroo tokko birrii nan ergeen ture akkaawun jettu kana baay'een karoorayyuu qaba walitti cimfadhee ergafaa kan jedhamu garuu ta'u wanti akkasii. Arabaa kana si dama ina manu ambirrii faa'uudhaaf maaliif yoo jette waan wanti